Baruuf ayyaana keenya baraarraa taasisan jechaa namni waliin jiru kun naa galgaliitu baruuti. Amma maatii xixiqqoo tokko laallee walitti deebiin garuu laayik godhaa. Please uummati laayikii maaf waliin deeggarree? Integration. Integration yommuu jedhan kun maatii keessallee guddoo nam dhibdi. Immoo guddoo nam gargalchiteedha. Namni hedduun namni maasii hin beekne inni hojjedhee of amansiisuuf itti yaadu garuu integreeshiniin tun lama jira. Isiin tokko tana. Isiin tokko immoo taana. Integreeshinii tan lamaan akkamii solve godhanii kunini fakkeenyaaf x ayennu x square hojjan akanaallee x square hojjan kanin immoo 2x square hojjan is koefficientii kan qabu jechuudha. Ammallee tokko a 2b 2x square hojjan kan lamaan gamgaman laallaa jechuudha. Integreeshinii kan lamaan gamgaman laallaa. Integreeshinii akkana akkisiin ittiin furamtu. X the power of n plus 1 over n plus 1 jedha. Kanaan furamti. Kunini n power isii tana x the power of 2 plus 1 over 2 plus 1 jechuun waan biraatiin x the power of 3 over 3 taatee jechuudha. Guddoo nam shawwatu dandeetti. Kabiif kanaallee akkasuma x the power of 3 over x the power of 3 over 3 uma garuu akkanitti goote garbaa guddachuu jira. Garbaa yoo guddistu immoo the power of 3 over 3 minus the power of 3 over 3 taatii jechuudha. Kan lamaantu walirraa irra taa jechuudha. Asiin garbaa gochuun baan guddarraa gadi kaatee jechuu dandeetta. Ishee kuninoo hayyoo laaltuu kuniin konistaantii uleen konistaantii qabna warra waan kophaa baaseef konistaantiin tun irra duuba baateedha. Gaafas akkas goote kuniin qofa isaa yoo integreet taa'u the power of 3 over 3 taa'edha. Yoo akkasii duuba lamiin tuniin ala tuniin warra baay'isteedha. 2x the power of 3 over 3 taa'edha. Kunillee akkasiin furan. Lamiin tun karaa konistaantii taate yoo squarein integrate ta'e ol bahu. Ishee tuniin immoo kuniin tuun akkasuma labbaa. Karaa achiin booda x'iin kuniin squarein tun sadii taate tokko dabalatti jalallee tokko darta. Akkasiin hojja suni amma hojja lamiin tun kee baay'atti 2x cube over 3 taate. Kuniin immoo gara af baatti ol guddachuu jira jechuudha. Kun jechuun 2b the power of 3 over 3 minus 2a the power of 3 over 3 taatii jechuudha. Akkasiin furamti. Hin gartaane akkasii yeroo ta'an waan dhibii walitti deebina galatooma.